Hello, hello. Daawwattoota takiyyaa fayyaa nagaya alhamdulillah baga jiraatanii ijoolleen tuni live-dha, live stream-dha miti live-dha. Munir entertainment page. Namni akka seentaltiiti hundi keessan share godha. Namaatu nurraa akhirame rabbi rahmata haa godhuu fi mana Hiidha Jiiddaa keessaayi. Share godha addunyaa waliin gaa uummataadhaaf dirmadha. Akkaataa ijoolleen sanitti duute akkaataa itti rifka sanatti fudhanii ijoollee irraa dhageessanii afaan isaaniitirraa share godhaati addunyaa waliin gaa. Guyyatti live dhufneetuma nama 2 du'ee nama 5 du'ee nama 10 du'ee mana Jiddaatti Riyaaditti Maarree duratti wallahi fannee jirraati. Mee akkaataa itti du'anii reefkinis akkaataa itti bahe ijoollee irraa dhageessanii namni baay'ee seenuu qabaa. Arabooda waanuma du'a kana osoo hin taane gamoo baay'ee nama gaddisiisa. Okay, daawwattoota kiyyaa baga nagaa dhuftan hundi keessanii akkuma seentanitti namni share godhaa. Namaan nurraa du'ee rabbi rahmata haa godhuu fi nama lamaan nurraa du'ee yeroo ammaan tanaatti nama gaddisiisaa. Mee Amiir haasoo itti fufi namni seenaa jira share godhaa jira. Ijoolleen san akkamitti naannoon isaanii eessa? Mee waan tokko ifa nuu godhi mee. Ijoolleen tuni asuma mana hidhaa Jiddaa kana keessatti haleessa askaroonni isaa malee heddummaatanii dhufanii nuti kutaa nutti aantu maali dhiiroo rakkoon maaltu mudate jennee ambulaansiinis dhufte askaroonni baay'een dhufanii helikooftara hundaattu dhufee jechuudha nu gubbarraa marmaree maaltu dhiiroo rakkina maaltu mudate jennee nuti hoggasaniif askara garreetuma caal jenne beete. Amma har'a ijoolleen achi kutaa sanirraa nuuf dawwalan kun akkanatti ijoollee 2 askariin achumaan shubbiidhaan mataa keessaa niituma achumatti ajjeesanii. Okay, ijoolleen tun har'a ijoolleen Oromoo mana Hiidha Jiiddaa keessatti duute amrii rabbiitiin osoo hin taane poolisii hidhaatiin rasaasaan rukutee mataa keessatti ajjeesan jechuudha. Poolisiidha. Poolisiitiitu mataa keessa rukuteeti ajjeese jechuudha. Malee dhukkubsatanii yookaan ukkaamamaniiti miti jechuudha. Ukkaamamaniiti miti poolisiidha yan. Okay, itti fufaa. Akkasitti ambulaansiin dhuftee fuute. Amma har'a dhageenyee mucaan tokko Harargee Baatii tokko Harargee Lixaati. Rabbi rahmataa godhuuf yeroo hunda waa'uma du'aa kana dubbachuun wallaahi hedduu mukaan faccisee jira.
Ardam tira kena kana kaymata durre waggaa geenye waggaa tokko guutuun yenna sagaleen teenyutuun gara itti baatu hin agarre wallahi. Jarri nama du'e firoonituma tallaayya darbu malee islaas bakka geessanii qaban. Okay, kifufi. Akkas gaa rakkina akkana hamaa kanaatu nurratti deemaa jira. Kaleessa amma kutaa nuti amtana telefoona tokko hin hambifne akka gartee waan kana hin dubbanneef telefoona tokko hin hambifne askariin isaaba malee baay'attee xayyaara hundaan dhufanii warra komaandoo hayyee hulaa tana dura askaroonni hisaaban qabu wallahi hisaaban malee nama sodaachisa. Mee gaafadhu ijoolleen tuni mee dhaabbadhu akka uummataadhaaf ifa ta'u mana hidhaa Jiddaa qawweedhaan sababiin itti dhawan ijoolleen tuni nyaata argatanii moo poolisii dhawanii moo maalirraa kan ka'e kan rasaasaadhaan dhawanii mataa gubbaa ijoollee lameen Oromoo kan ajjeesuu danda'an. Lagannaa nyaataatti lagannaa nyaataa isaan lagatanii jennaan isaan nyaata kana dirqiidhaan beeytee itti ol galchan beeytee gizee isaan itti galchan ijoolleen nutti hin galchina jetteeti hularratti baatee nyaata kana ofirraa dhiibdu jechuudha. Sikuriitii warri nyaata galchan kun deemanii gizee isaan sikuriitiidhaan wallanii nyaata kana ofirraa gad deebisan askaroota gurguddaa yaaman jechuudha. Akkasitti yaamanii ijoollee tana akkasitti fixan jechuudha nama lama. Malee nyaatuma lagachuutti kan rasaasaan dhoomanii ajjeefaman biyya seerri jirtu biyya lolli jirre biyya Sudi Arabiyaa biyya addunyaan guutuun quba qabdu kana keessatti ilmaan Oromoo guyya guyyatti kan rasaasaan kaan beelaan kaan uleedhaan ajjeefamaa jiran jechuudha. Ijoolleen sanii hanuti quba qabnee turre heddummaata namni kun guyyarraa kan hin duune hin oolu dhugaan siin jaa namni kun kan duune kan dhukkubsatee du'uu fi agartee askaroonni fixuun beekigaa namni kun guyyarraa kan duune hin jiru koo namni kun wallahi hisaaban qabu akka tasaa guyyaa tokko na dhukkubeetiin mana hakimaa deemee wagguun ani mana hakimaa deemu namni kun mana hakimaa kana keessa seentu kutaa tanaa ni aadaa kutaa taanii ni aadaa garii du'ee baasaa jeniitu baasanii namni wallahi hisaaban qaba namni guyyattee mana kana keessa du'aa jiru ni dhagahamne malee. Okay, mee obboleeyyan keenya mee sheer godha addunyaa waliin gayaati asoo gadda Yamanii kaleessa nama 650 ajjeefame. Asoo gaddisa nurraa hin baane Sudi keessatti lagannaa godhanii namni kun rasaasaan mana hidhaa Sudi keessatti ajjeefamaa jira. Callistanii ilaalinaadha addunyaa iyyaa addunyaa waliin gaya guyyaa guyyaadhaan gadduma gadda jechuu dadhabanne. Mee sababiin isin lagannaa itti gootan sababii maaliiti? Maalirraa kan ka'e isin lagannaa kan godhu? Amma sababni isaan nyaata kana itti lagatan nuti amma ega qabamnee waggaa geenyee jirra waggaa takkaa oli beete galagartee sila nama 300 galchaa jiran jaa kana keessatti namni kun tartiiban galaan jiru beete warra nuti ega nuti qabamnee baatii 4 5 6 geenyettu nu booda galaa jira beeta. Galti tun yoo maaliif tartiiban nu hin galchine nuti tartiiba maaliif nu hin galchine as keessa waggaa meeqa jarri kun galchaa jennaan maquma gartee namni kun galaa jira haa hisaabbatanii malee nama galchan kana tartiibanis galchaa hin jiran ijoolleen tun maaliif nuti waggaa tokkoo fi waa as keessa geenyu nama baatii 2-3 galaa jira nuti maaliif galtuun takkaa'u tartiiban maaliif nu hin galchineedha. Tanarratti nyaata lagatanii sababuma barbaadan sababuma gartee itti nama kana cafaqanii barbaadan jarri garee nama tumtuu jira jaaranii halkan kana
dhuganii quufaniituma halkan kana hayyee sirra deebaniituma akka jaabaa kanatti sifattashanii akka jaabaatti situmaa bulan kan. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Gaddii wayamantu asirra dhufnee gaddii Suudii rasaasaadhaan ajjeefamuun kun baay'ee na gaddisiisee. Ijoollee maqaa isaaniitii fi footoo isaanii yookaan warra isaanii egaa sabbarsiisne booda uummataadhaaf ifa goonaa addunyaadhaaf ifa goonaa tokko Harargee lixaati jettee tokko Harargee bahaati jettee akka dandeessittu footoo isaanii gama keessaatiin nu ergi egaa warra isaanii dhagee booda addunyaan kunoo mana hidhaa Suudii keessatti warra rasaasaan ajjeefame jennee nuti illee kisi eegaluu qabna amma booda taa'uu qabnu warri biyyaattis wanta mee abdii dubbii kanarratti maal yaada qabda maal quba qabda edda galgala nama lamaatu ajjeefame Jiddaa keessatti mana hidhaati. Okay, ashama hordoftoonni Muniir akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii nagaa wal gaafachuu nagaan qabnu waan nagaa wal gaafannaa miti. Dhugaa dubbachuuf gadda guddaan itti dhagahame an akka jiraataa Sudi Arabiyaa tokkotti maaliif anis as keessa jira rakkoon kun na mudataa kan jedhuu fi gadda guddaan itti dhagahama. Gochi godhame kun sirrii miti. Gochi Yamaniidhaa fi Sudi Arabiyaatti godhame kun sirrii miti jechaadha dhibbaan dhibbatti. Akkuma ilmoo namummaa tokkotti sirrii miti jechaadha. Kanaafuu Muniir anasitti wanta jechuu barbaadu ijoollee Sudi Arabiyaa mana hidhaan kana osoo miidiyaaleen Oromoo kun osoo affeeree gaafii kana gaafate bakkuma hankee kana bu'eetu gaafii gaafate addunyaadhaaf kana gabaase gaarii dhedhee nama nana tokkotti jechaadha. Miidiyaan Oromoo nu qofa osoo hin taane ijoollee kana interviyuu goone gaafachuu osoo hin taane miidiyaan Oromoo qabdu OMNs miidiyaa kamiin dabalatee Hamilton TV illee dabalatee miidiyoonni garaagaraa osoo ijoollee mana hidhaa Sudi Arabiyaa kana interviyuu godhee gaafiilee garaagaraa gaafate dhibbaan dhibbatti yeroo hunda waa'ee ijoollee Sudi Arabiyaa kanarraa dubbate gaariidha jedhee naman. Maaliif ijoolleen kun akkasitti mana kana keessatti mana hidhaa kana keessatti gatamanii dhumaa jiru waan ta'eef nu qofideer yeroo fakkeenyaaf yeroo inni hunda ijoolleen akka keenyaa kana qofatti iyyaaf jechaadha. Miidiyaaleen gurguddaan uummanni dhaga'u uummanni quba qabu osoo waa'ee ijoollee kanaa sirriitti baasee interviyuu godhee gaafiilee tokko tokko gaafates gaariidha jedhee namana. Kanaafuu waan akka kootti gadda guddaan natti dhagahame dhugaa dubbachuu fi odeeffannoon karaa Yamanii dhumaatii ijoollee dheengadda irratti raawwatame garri caalu ijoollee Oromoo ijoollee Jimmaatii fi ijoollee Harargeetidhan dhibbaan dhibbatti. Ijoollee Oromoo kutaa biraa baay'ee keessa jirtu nan ijoollee Harargeetii fi ijoollee Jimmaatidhan kan dhume sun. Ammas kunoo kanuma du'e ijoollee Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaati jettanii. Kanaafuu ijoolleen keenya kun baay'ee mana hidhaa kana keessatti dhumaa jiru waan ta'aniif sagalee fi ta'uu qabna. Akka sooshaal miidiyaatti sagalee fi ta'uu qabna. Miidiyaan Oromoo hundillee waa'ee ijoollee kana osoo gabaasee osoo callisuu dhiisee sirriitti interviyuu godhee akkuma Amiir kana interviyuu godhee ijoolleen dhufee rakkina uummata kana dabarsee jedhee gaariidha jedhee namana. Kanaafuu gadda guddaan nutti dhagahame isin gaa warra jirus rabbiin isin baasu isiniin jedha gaa Amiir. Okay, me asuu waan baane xiqqoo shoo atillee komii xiqqoo takka namni baay'ee sirraa qaba garuu komiin kee atirraa illee miti. Sababii namaatti namni komii kaasaa jira. Nama lamaatiitu ajandaa uumee jira. Ajandaa san keessa seentee namni baay'ee siqiiqaa jira fi ijoollee sanis siqiiqaa jira. Yeroo namni 650 nurraa du'ee Suudii keessatti rasaasaadhaan ajjeefamaa jiru kanatti waa'ee nama dhuunfaa, waa'ee Mubaarakiitii fi waa'ee hawwii ajandaa nuuf fidanii akka uummanni kaanis waa'ee Ustaad Anwar Fideeti asoo reeskii wantaatuun awwaalamiin olii gad sooshaal miidiyaa kanarratti habarsaa jiranii akka sabaatti ittiin qaafadhaan sabuma kanaa keessaa dhalachuun kiyyaa'u itti qaafachaatiin jira. Maaliif asoo reeskii keenyaa awwaalamin 600 awwaalamin asoo namni dilli kun kadhume awwaalamin saggubba irratti Suudiidhaan namni dhume ajandaa nama dhuunfaa guyyaa takkaasoo ooliin guyyuma san keessa irratti ajandaa biraa uumuu hawwii fi Mubaarak fa'aan baay'ee na gaddisiisaa jira. Lammaa iddoo waa'ee dubartii Sudi Arabiyaa irraa dubbatte ajandaa godhee Feesbuukni kuni gaddi Sudi Arabiyaa wanti ijoollee sun biyya lama irraa Muniir erga kaastee na dubbadha. Erga kaaftee calliin nurraa dubbanna. Kuni ajandicha abdii miti kan fidee jedhe dhugaa dubbachuu taanaan of jajjuus miti mucichumatu fidee ajandaa sobaa jechaadha. Ajandaan kun sa'aatii kanatti hin barbaachisu sobas immoo dhibbaan dhibbatti. 100% yoo ajandaan sun soba jechaadha. Soba dhufee Facebook irratti fidee maxxansee namni dhugaasee jechaadha. Kanaafuu dubbichi soba kaleessa maarchiidhaami kaleessumaa barduuti kuni
ajandaan adda addaan kun dhufuu sirriidha jettaa akka keetitti kun rakkoon qabu. Sirriidha jettaa ajandaa asoo uummanni keenya ganaa awwaalamni reeffi isaaniituun awwaalame ajandaa faayidaan qabne waa'ee ustaadhaan warra irratti gaafatame gadi yaanii haasoon kuni haanis hawwii fi mubaarak jedhanii ajandaa uummatanii feesbuuka kana dhumaatii uummataa irraa cuqqaalanii kana godhuun sirriidha jettaa. Sirrii miti akka kootti ani dhugaa dubbachuuf waan akkasii dubbachuu kootti dhiifaman isin gaafadha. Ani dhugaa dubbachuuf ajandaa kana fidee asirratti dubbachuu kan koo dhiifaman isin gaafadha. Sirrii miti maaliif osoo ajandaan dhibbaan dhibbatti jiru ajandaan baay'een jiru waan akkasii dhufeerra dubbachuu kan koo dogoggora kooti. Sirriidha kana dogoggora kooti dheen fudhadha. Maaliif ijoolleen kun ajandaa nuumu beektaa? Hin beektaa anaafatti wal beennaa. Uummataa jiran uumuu kana hin beektaa. Ajandaa dhufanii nuumu akka nuti ajandaa jijjiirrannee rakkina uummataa dubbachuu dhiisnee wanta biraa waan hin taane irraa dubbataa oolu jechaadha. Fidanii asiin ajandaa odduu asiin uumanii asiin ajandaa maal jedhanii uumanii akka nuti akteeshiniin keenya sammuu kan keenya gara kanatti deebi'u nu godhani. Kanaafuu dogoggora kanaafuu ajandaa isa kanarraa dhaabbannu anas dabalatee amma fakkeenyaaf michoon takka ustaadaan warra gaafattee dhume namni dhibbi takka gadi baay'ee reeffi awwaalamne maarreedhaa bangaalii miyaarree jinni hedduu nama gaddisiisa. Inni qaanfadhe. Ansa saba garuu sana keessaan qaba ani sanarraa Anggaru sanarraa dubbanne waan akka sanarraa gatti tolu maaliif namni guyyaa takka illee buduu hin bulfatu guyyaa lamataa illee guyyaa sadii eegu yoomuu haasawni ijoollee tanaa dhume haasawni ijoollee lamanii otuu dhume ijoolleen suudiitu eegaa ajjeefamte asoo lubbuu ijoollee tanaatu lammata baate ajandaa dubartiin takka feesbuuka irra baatee ustaadaan warra gaafatteedhaaf namni dilli kun gadi yaa'ee guddisee wanta godhee bada'ummaa keenya nu barsiisa. Bada'ummaa keenya ittiin qaanfadhe bakka bada'ummaa itti fufidhiisi bakka mee amma ijoollee akkamitti mee yaadni keessa maal amiir firraa kaasii muuxii firraa kaasiiti mee ijoollee biraatis tasbira jirtu mana hidhaa keessa guyyaatti eega gaarii poolisiin rasaasaan isin dha'uu eegalte amma booda sagalee hin qabdani maali mee dhaamsa uummata Oromootiif dabarsu. Asirratti namoonni Sudi Arabaa keessatti hidhamanii jiran kun toora nama 200 olii beekte. Namni kun guyyarraa mana tokko keessatti namni walii qabamu kun guyyarraa du'aa oola. Telefoona kana carraa argatanii jireenya baasan waan kan malee namni kun nama 400 agartee ijoollee yamanii bakka takka san caaladha. Dhugumatti namni walirra yoo deebisan asii firii adii jechuudha. Guyyarraa ilmi namaa kun kanami lama sadii hin duune hin oolu guyyarraa asii firii jirtu haayir bakka gartee telefoonni aslan ittuma hin argamne sanitti guyyarraa namni kun du'aa oola. Abbaa kanaa namni gabaasu hin jiru beekudha. Telefoonni kashtaafni aayitiin kun hin seenu. Bakkitti dhumaatiin itti haalan baay'attu mana sanii achitti namni kun guyyarraa du'aa oola. Namni kun hin gabaafamne malee guyyaadhaan namni kun dhumaa jira. Waan kana bakka takkatti osoo jilmatti deebisanii ijoollee yamanii bakka takka dhimmisan san caala dachaan itti deebi'a dhugaa wallaahi waggaa tokkoo fi walakkaadha ijoolleen tun mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiru. Dhumaa jiru. Kanaaf jennaan. Mee ijoollee sibira jirtu gurbaa dheengadda akkasitti afaan Amaaraatii fi afoontaan dubbatu mee yaami isaas yaamni sibira jira afaan sanii. Jarri siin wanti shabboo irra jira shabboo guddaa irra Askan mee naatti dubbata. Okay. Shabboo miidiyaa irra jiran jechuudha. Ijoolleen amma shabboonis laayivii deemuu jira jechuudha. Shabboo laayivii deemuu jira. Mee asmaan gaa saayiba kiyya kana kana yeroo kana qaqqaba. Okay. Ashi Muniira akkam jirtu? Nagaa alhamdulillah. Baga jiraatanii egaa akkuma beekamu baay'ee sagalee nu ta'aa jirtanii baay'ee jiqqamaa jirtanii rakkoon keenya kun beeytee furamaan jiru ammas rakkina keenya kana ka gufuutti ta'e nama 300 qajan kana na fakkaatti maaliif jennaan namni kunis dhugaawwan galaa jirus nutti hin fakkaanne nama nu duuba faa qabameedha akka isaan jennetti waan footoon taane waan ol darban nu fakkaatti galaan jiru osoo ka galan taate nuti warra waggaa fi waagee jechuudha. Hidhaa tana keessa jechuudhaan tun rakkina sababuma adda addaatiin dhibdee namni hin duune faadhaaf dhukkubsannee haakima dhaquu dhabnee yoo nama haakima geessaa jennis
nama bakka taane olchanii fidan jechuu tumanii aduu keessa namni akkuma kana dhaqurra jeet ol deebi'ee osuma si dhukkubsatu lubbuun isaa baatee jechuudha. Wanni kun keezii guddaa waan nurratti jiruuf ammas inuma osoo bakka takka nu fixanii jennee nuti namni baay'een jibbinee jira maaliif jennaan boombii sandu darbuun furmaata. Hidhaan teenyatuun fala dhabdee iyyannee wanni nu deebi'aatis hin jirtu mootummaan biyya teenyaatis inuma waan kana itti bashannanaa yookaan dhuguma lammii keenya miti waan jawsan dhugoomsatee nu fakkaatti amma faa garamitti akka deemtu baay'ee nu yaachiftee jirti. Ammoo rakkinni keenya kun hin deebine ittuma furamaa jira. Garamitti akka deemtu beeknu isin garuu gaa warreen addunyaarra jirtan ilmaan Oromoo sabni keenyaa fi warreen mirga dhala namaa keessa jiranis waan kanarratti osoo sun ta'in hatattamaan akka furamtu. Linkichi jansan illee guutaatuma jira garuu linkichi san beeyta baay'ee gaafii nutti namoonni bakka adda addaa keessa jiranii Sudi Arabiyyaa keessa akkuma beekamu nama iqaamaa qabu dhiisii hin baasinu yeroo galte yaada namarraa fuudhuu hin dandeessu mootummaa Sudi Arabiyyaa kana ni beeytani. Nama iqaamaa qabu as keessa galuu dhiisee jechuudha ni qaban isaa. Kanaafuu ijoolleen nama huduuda irraa qabamee jira as keessa bilbila maatii isaa dagatee jira. Ammataa kiyyaan beeku hidhaa tana keessa turuu dhamee hin beeku bilbila isaaniitu hin beeku jechuudha. Kabiraa dhiisi. Bilbila ganda isaanii saniifis guutuunis ni rakkifti bakka hunda shabaqaan sanis silkiin shabaqaatu nun jirtu. Kanaafuu linkicha saniinis baay'ee karaan ni fagaatana fakkaatti hamma danda'ame garuu ni guunna nuti illee as keessaa fi ijoollee naannootu jirtu ni guutti haa jennu. Naannoo Riyaadii fi Haayir jirtu san silkiin tanaa miti xiqqishoon hin galtu. Waraqaa fi qalamni galu akkamitti akka guutame wanti san beekamu na dhibee jira. Baay'ee jabaatti waan ta'uu qabu garuu isinis irra mari'adhaati. Rakkinni deemaa jiru guyyaa guyyaadhaan waan salphaa miti. Ayyaa. Fala kara falaatti deemuu qabna. Mee falli maali gaa isaanumaatu gaa abdiin amma abdii bulchaan mana hidhaa seenee jiraati. Abdii komadiitu Sa'iidiitu hafee abdii komodii Sa'iidiitu sagalee nuutaa jiraati. Bakka isaa bu'ee jaaniiti bara afeerraa isaaniitiin siyaame. Mee ati yaada maal qabda irratti baay'ee? Okay, Munir guddaa galatoomi dhugaa dubbachuu fi manni hidhaa kun baay'ee rakkoo hamaa saaxilee jira. Manni hidhaa kun keessattuyyuu manni hidhaa kana keessattuu kan rakkoon keessa jiru kan bakka jawwaalli hin jirre tokkoon isinitti hima. Mana hidhaa Abahaa jedha. Mana hidhaa Riyaadiin bakkoota garaagaraa akka Gu'eeyyaa maaloo maqaa jara dha'ee fixuu hin danda'u. Bakkoonni kun bakka hamaa jechaadha. Naajiraanii dabalate. Bakka hidhaa ijoolleen itti dararamtee dhumaartu jechaadha. Xiqqoos jawwaallis hin jiru. Mannis immoo mana rakkina akkana hin jedhamne jechaadha. Ijoolleen kan keessatti dhumaa jirtu jechaadha. Osoo xiqqoosii jara sana argine sila miidiyaa irratti affeerra ture silkii xiqqaadhaan arguu hin dandeenyu, silkii guddaadhaan arguu hin dandeenyu. Subhanallah. Uummata moo Hello Munir dhaga'ama ana irratti biizii na godhaa yeroo arga sila addanna irratti dabala. Dhaga'ama. Amani dhaga'amatti fufi. Okay, na irratti dabala yeroo. Kanaafuu Kurmaanni akka kootti yoo uummanni Oromoo biyya keessa jiru gadi bahee hiriira bahe malee ijoolleen kun abadan biyya galan. Ani numaa namootuma jarri fuudhanii biyyatti darbaaraan kana yoo ajaa'iba. Nama 300 galee 200 galee 100 galee jedhu fuudhe guyya. Uummata birrii kaffalate jechaadha. Uummata birrii kashii kaffalate biyyatti galchanii mana hidhaa Sudi Arabiyaa irraa namni galaa jira. Namni tokkittiin mana hidhaa Sudi Arabiyaa irraa gala. Mucaan amma Amiir Bayaan jedhamu kun har'a jamee gargalaa fi wajjin dubbachuu jalqabe. Jameeka. Ji'oota baay'een wajjin dubbachuu jalqabee jira jechuudha. Takka galee beeku manidhaa intinaa jira jee ishis makee ifa manaa godhaa asii manidha jecha yoo irraanfadhee iyyuu as jira jechaadha. Kana shumeetiidha jechaadha. Kanaafuu namni tokko ittiin mana hidhaa kanarraa galan osoo namni mana hidhaa galaa jiraateeti mucaa Amiir Bayaan jedhamu mana gala jechaadha. Mana hidhaa shumeetii taa'ee osoo hin galin ji'a kana ga'uun ija meeqa ga'uunsaa akka namni mana hidhaa galaa hin jirre mirkaneessa. Abdii bulchaa irra galeera. Ji'a meeqa ga'ee numti yoo erga qabame booddee Bayaan kana qabame. Bayaan abdii bulchaa dura qabame. Namni galaa jiru jechaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo biyya keessa jiru yoo hiriira bahe ilmaan isaa biyyatti yoo galfate galfachuu. Sanaan ala immoo ijoolleen kun galaan jirtu asitti dhumuudhuma waan ta'eef murtee tokko murteeffachuudha uummanni Oromoo ilmoo ofiiti. Sababa biraa miti ijoolleen kun ilmaanuma jaraati. Obboleewwan jaraati ilmaan jaraati. Ijoon ifa manaa godhan irratti biizina godhaa jiru akka hin haasuuti. Kanaafuu uummanni Oromoo callisuu hin qabu waa'ee ijoollee keenyaa kana gadi bahee hiriira boofii qaba. Jedhaan miidiyaan Oromoo illee keessattuu dhibbatti irratti hojjechuu qaba. Miidiyaan Oromoo yeroo itti gabaasee dhiisuu qabu. Interviyuu godhee rakkeenya uummataa kana baruu qaba.
ummata barsiisuu qaba. Miidiyaan Oromoo jechaadha. Miidiyaa Oromoo kan magaadhaa itti OMN wala Keelloo wala Bush Miidiyaa wala Amiltan TV wala maali kulli miidiyaa Oromoo ijoollee kana interview godhe yaada jara kanarraa fuudhee ummata biraan ga'uu qaba. Addunyaa biraan ga'uu qaba. Jikkedee ijoollee miidiyaa Sudi Arabiyaa ammaneen akka kana tura akkatan jedhe callisuun sirrii miti. Dura ijoolleen online irra jiru. Maatti dawwalee interview yoo godhe gaafa rakkina maalii qabu. Nama baay'eetu miidiyaa sana dura qaba. Kanaafuu miidiyaan Oromoos callisuun qabu, uummanni Oromoo biyya keessa jirus callisuun qabu, gadi ba'ee hiriira ba'ee fi ilmaan isaa biyyatti galfachuu qaba. Sanaan ala immoo kan biraa rabbitu beeka. Kanaaf akkasiin jedhamu hiriira qabu. Asirratti mee hogguu takka. Yaada miidiyaalee Oromootis ta'ee hayyoota Oromoodhaa gurguddaa gartee warreen yeroo biraa gartee waamichi hiriiraa labsan asirratti dhimmi keenya kunis dhimma guddaa ta'uu qaba. Akkuma gartee yeroo biraa hiriirri labsamutti miidiyaadhaa fi hayyooleen Oromoodhaa dhaga'itti qaban gurguddoon waa'ee keenya kanarratti hiriira biyyatti labsuudha qabanii jenna. Yoo gartee karaa saniin taate malee furmaanni hin dhufu. Namni fakkeenyaaf biyya teenya keessaa namni takkaa'u ilmi takkaa'u obboleettiin dura mana hidhaa kana keessa hin jirre dhugaa rabbii ni takkata. Saniifuu hiriirri kun yoo nu labsamee gartee mootummaa kana waan biraa takkaa'u dhiibbaa mootummaa isarratti waan fiduuf miti. Akkuma gartee nuti rakkina kana keessaa baanu ummanni keenya fakkeenyaaf amma nama dhuunfaa tokkotti yoo himnee hiriira nu ba'a jenne nuti mataa keenyaaf anama abbaa kiyyaa yoo hiriira naa ba'i jeen mataa isaatii ba'ee magaalaa keessa hin dhaabbatu. Waamichi hiriiraa hayyoonni Oromootii fi miidiyaaleen Oromoodhaa nuuf labsuudha qabanii jaan amma asirratti akka jetti. Munir. Okay. Waan akka isin yaadachiisu. Oromoo wanta yaadachiisu tokko jira. Munir hin dhageessa miti. Yaada dabalataa tokko qabnaa mana hidhaa. Munir. Ammas kan jedhamee jira. Munir yaada tokko si dabala. Koi meedhaaf ni haasofta. Boonsaa Gadaa yaadaan qabaa mana hidhaatiin jira jee. Munir Abubakar jeeti. Haayinaan jee linkii achiinis ergaa. Boonsaa Gadaa. Munir entertainmentii ni miti. Munir Abubakar jee Facebook kiyyaa messenjeraadhaani haayinaan jee gisee haayinaan jettee inni dhufa sin naqa. Itti fufii murtaa. Dhaggeeffadha. Ijoolleen kun mana hidhaa argime. Ramadaan ija tokko tafe. Ijoolleen kun mana hidhaa kana keessatti Ramadaan hin soomti moo hin dhiifti. Inumaa soomin immoo eenyutu nyaata dhiyeessaa fi eenyumatu uuma ishee jirtu yoo dhiyeessa. Ramadaan ija tokko tafe. Ijoolleen kun akkanatti Ramadaan keessatti argamu deemaa jechuudha. Naa abu shakla ummanni kun udduu cuqqaallatee natti dabalti. Doofaan bichaan kun immoo. Ummanni ibboo kun farrisamoo kuni. Munir. Hello. Itti fufi. Ni dhagama. Yaa kiina irratti dabalanii biizina godhaa dhugaa dubbii. Akkamitti jiraatti jedhan ummanni kun ummanni keenya maal ta'e hin jedhame kun. Ramadaan itti tokko tafe guyyaa soodama tafe. Ijoolleen kun Ramadaan kana keessatti mana hidhaa keessa jiraatti. Eenyutu ijoollee kana laata? Ijoolleen kun mana hidhaa keessatti argamuuf deemaa jirti. Ramadaan isoo ila ammumatti dhufa rakkoo amaan isa kamiyyuu Ramadaan akka ibsa. Namni Ramadaan keessa millatee ilaalu tokko guyyaa namni millatee ilaalu tokko ittiin hin jiru. Duutee dhiifattee maatii yoo taate Ramadaan keessa namni soosoma namni millatee ijoolleen kun rakkatee jiru. Ijoolleen kun mana hidhaa kana keessatti miidhamuuf deemaa dhibbaan dhibbatti ta'a. Rakkoon kun Ramadaan kana asitti yoo dhufurani. Ijoolleen kun rakkoo dhamaadhaaf saaxilamuu deemaa. Yoo Ramadaan asitti rakkoon kun furame ijoolleen kun mana hidhaa kana keessaa gadi yaafame. Ramadaan kana keessa ijoollee kana rakkoo dhamaatu mudachuu deemaa. Ramadaan keessa waan nama mudatu deema. Namni Ramadaan keessa guyyaa millatee ilaalu hin jiru. Namni maal taate sin jedhu hin jiru. Silaa nyaanni dhugaatiin silmaayyuu hin jiru. Iddoo tasa afaan namni sooma waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen kun rakkoo dhamaadhaaf saaxilamaa waan ta'eef uummanni Oromoo kanatti beekee irratti xiyyeeffate Ramadaan asitti ijoollee kana mana hidhaatti gadi yaasuu qaba jedhee dhabe. Sanan ta'u taanaan immoo ilmaan isaa akka fedhe godhatu. Munir kan maal si yaadachiisu barbaada? Okay, gurbaanis linkii ergeetiif himee yaada dabalataan qaba jeeti. Itti fufii mee atis Amir nama biraatti illee jiraate yaada kanniifi. Taakkasiiti dhugaan amma Ramadaana kanaan wal qabatee rakkoon as keessaa tuni hedduu yaada guddaa waan namatti taatu.
yeroo biraatu bakki ittiin itti jiran tanatti nyaata yeroo eeggatee yeroo nyaata nuun fidanii Ramadaana kana hedduu yaachisaadha. Namni as keessa jiraatu kun yoo Ramadaana kana yoo nyaata yeroo irratti fidanii wanta malee duraan waggaa tokko as keessatti miidhamnee goddaamaa jirra. Ramadaana kana wal qabatee rakkinni keenya kun hedduu daran waan nama yaachisaati. Ramadaana bara dabareetis haaluma kanatti miidhamaa turre amma Ramadaanni kun dhufeen dhaqqabee jira otoo ni galleetuma hiyya Ramadaana kana maatii keenya biratti soomanna jennu Ramadaanni kun ammas dhufee nu qaqqabee jira. Rakkoon teenya tun furmaata maaliif harkatuu dhabdeedha halkanii guyyaa as keessaa nu iyyina har'aa miti. Rakkoon teenya tun dubbachuu keenya kun maaliif fudhatama addunyaa biratti dhabde nuti dhugaa hordoftoota takaa'uu dhagayitii waan hin qabneef sagaleen teenya tun asumarra baanee dubbanna. Warreen dhagayitii qaban hayyoonni Oromoodhaati siinii waan tana ajandaa gaafa namni du'e qofa guyyaa lama akkana irraa dubbannee callisuu qofa osoo hin taane waan tana jala bu'anii hordofanii gara miidiyaatiinis yaada nuti rakkina nuti keessa jiru fudhanii nurraa nu ibsanii akka addunyaa irratti nu ibsan isaan gaafannaa abbootii amantiitii fi hayyoota Oromoodhaa hundaa'uu isaaniitu wanti kun dhimma gartee callifamuudhaa qabu miti. Saniifuu kuni dhufee jira boonsaanis mee yaadanni hariyaan kabajoo uume itti yaadaman. Assalamu alaikum. Isin dhaga'ama? Wa alaikum salam. Ayaa kam nagaa muniro jajjaba. Jajjaba itti fufi yaada qabaa jettee yaada haree qabda. Eessa La ani suudumaan jira hedhaa miti ani suuduma keessaan jira yaanni nin qabu amma dura guyyaa san argiyeen sinjeen ture na ergine waa'ee gartee koree jaarreeti koreen tun nama haa galchitu waan jiru sarratti dubbachuu barbaadu guyyaa seefes yaad Yusuf marii goota san waan saraan tokko dubbachuu barbaade maaliif jennaan wanta nuti sirriitti keessa beekne jechuu barbaadeeti haalli biyya tana keessattu ana akka fakkeenyaaf hedhaa suutana waggaa tarqaa jaan seene biyyatti galachuu tarqaa jaa niin beeka sirriitti hin beekachuu hoyi adeemsa tartiiba kanaa jechuu barbaadeeti. Isin dhaga'amame? Inni dhaga'amatti fufi. Kanaaf koree ijaarree biyyarraa mastaaqaa dhufee haala sanii nama galchinaa san dhugumatti dogongora. Maaliif jennaan yaada kanaan gadiif dhufnaan namni keenya akkan galle taa'u maaliif jennaan mootummaan Sudi Arabiyaa nama keenya sirriitti beeka duraanuu nuti hayyama dhaba qabamne hayyama dhaba galaa ture. Namni achi keessa jiru nama raqamaas harkachuu danda'u osoo hin taane namuma gartee biyyaa dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Ana amma beeke amma tokko duraas achumaa hin galee ture wanni hin jee barbaadeef. Kanaaf wanni danda'amtu nama kana galchuudhaaf wanni godhamuu qabdu nama keenya kana galchuudhaaf tokkoffaa addunyaa kana irratti bakka safaaraan Itoophiyaa jirtu bakka safaaraan Suudii jirtu duratti uummanni hiriira bahuu akkanumatti lallaboo osoo hin taane biyya keessaa hoo ilmaan keenya kanas keessa jiru biyya keessaa abbootiin taasisan mootummaa isaanii duratti hiriira yaamichaa akkuma obboleessa kiyya hunjee hiriira yaamichaa yaamanii nama kana mootummaatti hiriira bahuu. Wanni Suudii sodaatu yeroo guddaan safaaraa isii tan biyyoota adda addaa keessa jirtu duratti namni keenya maaliif gadi bahuu sodaata? Suudiin safaaraa isii tan addunyaa jirtu duratti namni haa gadi bahuu hiriira. Yoo guyyaa boodaa nama keenya hin galchine ana kijibaadha. Maaliif ni qaanfatu Suudiin addunyaan akka isaan agartu hin barbaaddu waan ta'eef jechuudha. Sun bara yeroo dhibbata akka dubbannee jirra bar safaaraa Suudii duratti bahuu qabna biyya Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti yoo guyyaa lama baane ummata kana ni galchanii. Isin maaliif bahuu dhabde fakkeenyaaf isin amma safaaraa Suudii jee bar. Adama fakkeen Jarman jirta. Warri silaa saatalaayitiin warri harkaa qabu warri linkii harkaa qabu dubbisne waa'ee ijoollee Suudii tana nu dhiyeessa keessa kuma qabna waan akkana sirreessinaa yoo jenneen haaya nu hin jaan itti naggadan OMN kukul keelloo maarreen naggaadeedha amma dubbisa cufa isaanii abolu gaafadhu siin jaa abolu gaafadhu siin jaa maaliif
بين يعني وانت كوان ببريدو وان خيري كابو وان أمة فيتي دا سجلي دا هاي سنين جام أما لا كجل من كانت نما يرو دي بتا كون غافت نما يمين لينك دا سيبونا أبار غورو جندي جدونوتي هاي يا لينكي سيرجع ويمين نلتي وياتكم في فيديو وايد ولا بيعربات أنا دبتشو دا ركو ريلك إندسو دا هاي سنينجو دوغان سيني واني سيني رادو سنجو دايجي هاي انجل الامريكا دي مساني ناما غروبي كفن واني سام فرمله وان يوهد ماده تيجي ما في دقيقه صدم يو كان كده تك دوكيومنتري ده لكن سمبودا كوتن انبرماتن واني هم ميديان كي نافينكلوان واني سينو سنجو انغا ودا جنديرا يروني كوتا كونغا واي كنر تيجو مالغونم ده يدو أموني دبوجي بربادي دكتور أوبس حسن ده مينيسوتا رت OMN رت ياده ديس داعي أكو بكمو سوماليا فرت وريا مكازيرو غلوغلتوم ما غافتن وركا هيا ماركتن إلمان رمو وركا هيا ما ينركتن وروني دربو فينجان داعي مورنا ست لغا ستيما وان سبان سنتاي نوتي سري ستيما شوف وروني رمو أشي دربو وري جانكون وري دربو أتهديم دونغوري بكاجيرو دربو أوتا خينيا وري دربو أوتا جيو فينديمو هاجندك persanti ibarra persanti shan nama yaadan amma doctor obsa sanida o emeno dhageeffatte maal je waraqaa barreessuu fi qabnaa je yaada beera ture ummata addunyaa jiru mannee UN duratti warra gartee mirga dhala namaatiif waraqaa barreessuu qabnaa waraqaa yoo barreeffamteef akka namni keenya gologoltummaa gaafattee biyya san jiraachuu danda'u jechuudha beekan sabni baqqatee tokko ha gologoltummaa hin qabne nuti maqaa Somaaliitti ijoolleen teenya yama keessa waraqaa baafatti maqaa Somaaliitti jechuudha waraqaa Somaalis kanan namni qabu jiru itti gaafatamaan community Oromoo Yaman sana booda maal godhe deebisee bakka waraqaa irraa kan taana fuudhanii mana isaaniitti deeffatan mana isaanii keessa waraqaa kan galan waraqaa forjii jechuudha sun akkasii rakkoo samuuti ijoollee Sudi Arabiyaa yoo jechaane ni yaannaa Oromoof yaannaa jenne Oromoof dubbannaa jenne dhuguma ilmaan hiyyeessaa ilmaan miskiinaa kanaaf dubbannaa jenne warri addunyaa irra jiru yoo dhugoo barbaadan firma nuu boo'u shaamaa nuu shiduu miti salatu duuti guyyaa rabbii nama jeese duuti numa duuna shaamaa nu shidoo son taane nu boo son taane dhugaa barani Sudi Arabiyaan deemanii gadi baanii saffaaraa isaanii duratti akka ba'u waan ammoo siyaa Yusuf Jesan dhibbaa dongora koree jaarratti koreen akkasaa taatu kun dogongora fudhatamallee hin qabdu millee ta'uu hin jiraatu rakkoo biraatiif uumama malee. لا سيد يوسف يادا ديسي يادا أنا ما يادا ديسا yaadni kiyya yoo bareedaa ta'e inni fudhatama yoo hin taane ni darbina. Annaa inni isaa galatuumu yaada kun yaaduma mataa isaa gargaarsa isiniif gargaarsa jedhee yaada bakka karaa itti amanee itti carraaqeetuma karaa kanaadhaan itti amaneetuma kanuma inni itti jejjoo barbaade. Hin taane yoo jennee nu kuffisna dhumee bara kun waan daqiiqaa tokko keessatti karaan kun hin ta'u jenneetuma kuffisna dhumee jira. Garuu haa galatu. Namni yaada gidee fidee inni akkuma galtanii yaada kana uumeen fidisi galee karaa kanaan carraaqa jeeti nama hunda faallatti godhachuu hin qabnu waan inni bataaqaa yoo fidanii ayoommiin dhiibbaatti uumee galchuu danda'a jee waanuma inni waanuma galchaati haasaa jiru. Kanaaf ati alaa warri biyyaatis dammaquu qaba. Abbootiin keenya kan biyya jirus dammaqee mootummaa kokkee qabu qaba. Akka waan kana hin dabarsine amma fakkeenyaaf sila yeroo namni baay'ee hordofu yemmuu yeroo akkasitti hiriira gubbaa mee warruma biyya Itoophiyaatiif dhaamsa yoo biyya Arabaatiif hin dhaamu yoo jette koreen as jirtu fakkeenyaaf koreen Jarman yemmuu waa'ee biyya Arabaa yoo gaafii gaafatte intarbuu daqiiqaa lama naa kennuu yoo jette si deessa. Haa isin hin jiru. Annaaf hin galu. Warri linkiidhaa warra linkii harkaa qaba waan biraatiin hayree siif hin galu. Sirraa isa kan fuudhee uummanni hojii wal qunnamsiisanii warri kana warri koreen asii ifimuu waliin galan dhugaan siima. Bakka yoo nama biyya Arabaatiif hin taane hin sattamu. Waan hin keessaan dubbadhuus minaamin hin jiru waan. Obboleeyyan kiyya kan biyya Arabaatiif waan takka hin godhin uummanni keelloon kuushiin maarreen jinniin nuranuudaa TV Islaamaa ani lukkeen irraa kan dhugaan isinii waa takka
Keessaan kolfa hin gorsu keessaan waan akkanatti. Tokko irra lamarra sadii irratti himnee jirra. Yoo dandeen kakaasanii warra biyyaatiif hanqa hiriira waanitti yoo hojjenne ani walitti baan. Icciti hunda gadi baasnee walitti himna bakka. Bilchigannaa maali bilchigannaa? Dhugaan fincii. Namni tokko biyya hundarraa boordii qaba boordiin san nama yaada qabu yaada saniidhaan geessuu qabu. Dirqama nuti isin biyya faransi jiraachuu qabdanii? No. Maal dandeessisa? Na irratti hojjechaa jirru biyya faranjittis namni gisee hiriira bu'u achumaadhaan gisee Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaadhaaf hiriira ba'an ummatuma biyyaatiifuu dhaamsa dabarsuu qabna. Bakka kunoo isin jajjabeessuu qabna. Yoo imbaasiitti illee hin baane hiriiruma san gubbatti illee waan ijoolleen suutii illee ka'uu qabdi. Warri biyyaa dhaamsa qabnaa akkanaatiin nuti isin cinaa jirra isinis bahaa hanqa ijoolleen san galtu manatti hin galinaa jennee chaansii qabnu sani ati isinii dabarsu hiriira san gubbarratti dhaadannoos qabannee jechuudha. Feesisaa yoo ta'e hiriira guyyaa kan itti dabarsu jechuudha. Kanaafuu wanti nu gochuu qabnu uummanni keenya gochuu qabu ani ijoollee mana ilaaltu abdiin kutachiisu dubbachuu dhiise dhugaa dubbachuu fi maaliif namni yoo yaada nama mana ilaalu wajjin dubbatee ijoolleen mana ilaaltu atteeshiniin siikatu qotaa waan ta'eef ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf rakkoo amaadhaaf saaxilamuu deema. Rakkoo amaa akkana hin jedhamne saaxilamu. Ramadana kanatti yoo mana ilaalaa gadi hin bahin inni kaan yookaan maraatee dhuma inni kaan immoo lubbuudhumaan darbeera. Kun dhugaadhuma jirtu mul'ata. Namni Ramadana kana keessa millatti malaalu tokko ummanni keenya kana beekuu qaba. Ummanni biyya keessa jarana kanarratti dubbanne amma taappee immoo mana irratti deemnee maxxansina malee dubbanne irra. Kanaafuu ummanni keenya kanatti beekee ijoollee kana hiriira bahee baafachuu qaba. Ramadana kanatti baasuu qaba ijoollee kana. Sanan ta'uu taana ilmaan masaasa dhimma yookaan ilmaan kan koofiti yookaan ilmaan muneeraa bobbaa kirmiti jechuudha. Ilmaan masaati. Ummanni keenya biyya keessa waan sadii akka nama biyya kana hin qabneetti jikkee jiraatan maasee ni kaan ilmoo lama sadees keessaa qaba. Tokko lama sadees keessaa qaba. Garuu akka ijoollee biyya arabaatii hin qabneetti zim jedhee jira. Ajaa'ibni kunis. Kanaafuu kun dogoggora waan ta'eef uummanni keenya kana irratti hojjetee hiriira gadi bahee akka mootummaan ijoollee kana biyya kana galchu gochuu qaba. Ji'a tokko asitti galtee dhumuu hin baatu taanaan ijoolleen kun mana hidhaa keessatti dararamuuf deemaa jirti waan ta'eef lubbuu ijoollee kana abaraarru dhaabbata mirga namummaattis iyyamuu qaba. Miidiyaan Oromoo dheedhee maqaa dhaate tokko guyyaa guyyaarraa intarviiyuu godhee rakkina uummataa kana uummata mana hidhaa kana addunyaatti ibsuu qabas uummata Oromoo biraan ga'uu qabas. Kanuma jechuu barbaadamu. Sanan ta'uu taanaan ijoolleen kun beelaa fi balaa garaa garaatiif saaxilamanii lubbuu jaraayyuu waan argee afunatti hin fakkaatu jechaadha akka yaadetti jechaadha. Kanaafuu lubbuu jaraa abaraarru irratti hojjennu jabaadha irratti hojjedha uummata keenya illee akka jarri uummanni biyya keessa jiru hiriira gochuu qabna hiriira haba'anuu siin jedhamu. Wannoo saayizii isaa xiqqeessi qaba. Nagaama sagaleen kee ani kee dhagaan jiru. Miyuuti irra jira. Miyuuti irra jirta? Haaseetiin jira. Hin beeku sagaleen kee na bira hin jiru. Si dhagaan jiru ani. Ati na dhageessaa Munir? Ansin dhagaa, ati hin dhageessu? Ansin dhaga'u kaa kan kee hin dalagu. Sagaleen kee na bira hin jiru bar sagaleen kee si bira jira? Sagaleen kee na bira jira kee hin jiru? Hello? Indah kayak buke. Indah kayak suat. Injira sagaleen? Hello.
Anda gaatan jira bar dubbatu. Ani si dhagaan jiruun sin jedha. Ol baheetan deebi'amee ibsa. Anda gaatan jira bar dubbatu. Ani si dhagaan jiruun sin jedha. Okay, daawwattoota kiyyaa ijoolleen kun rasaa isaanis mana Suudii keessatti ajjeefamaa jirti. Halo. Sagaleen kee dabira hin jiru. Kan dhageeffamu? Bakka Sagaleen kee hin jiru Muniir. Sagalee kee sirreessi yookaan maayikii keetu hin dalagu yookaan immoo hin beeku rakkoo jiru. Garuu ani si dhagaa hin jiru yoo ati na dhageesse hin beeku. Barreeffamaan illee gara keessaatiin private chatidhaan natti himi. Okay, walitti deebina yeroo biraa walitti deebina ammaaf asumatti xumurraa namaatiitu rasaasaan Suudiitti nama lamaatu poolisiin nurraa ajjeesee mana hidhaa keessatti waan saniif dhufnee yaada ummataatiin Ani si dhagaa hin jiru. Okay, nagayatti bakka. Bye bakka. Walitti deebina. Okay, nagayatti. Share godha.